harkabuni jallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiittiitu akkam fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu galata waaqayyoon kun nagaan irraa hafaadhaa jiran isin jedha iduma jirtanutti nagaa waaqayyoo isiniif hawaayatu har'a kan nuti wajjiniin ilaallu mataa keenyaaf rifeensa mataa keenyaa kunuunsuu barbaachisa waan ta'eedhaaf akkuma nu qallaba barbaada waan ta'eef akka inni dafee nuuf dheeratuuf akka nu jalaa hin ciccinneef akka inni illee nuuf bifa qabaatuuf nuuf cululuquuf nuuf lallaafuuf dafees akka nuuf dheeratuuf waan nu fayyadu waan hawwii kootii fayyadamu isiniif qabadhee dhufeera isin jedha kun akkuma argitan killee lama qaba kana keessa maankaasa kanaan nan sochoosa akka inni wallaaf fudhatu jechuudha isa kan maankaasa kana waan barbaadeef kun nuus koffiidhaan isin jedha isa kan faranjiiti nuus koffii kana waliin aan hojjedha jechuudha naa amma akkanitti hojjedhu kaameraa fi kootiif hin qabadha waan ta'eefidhaaf naaf mijatu hordoftoota killee illee akkanatti cabsuu hin qabu amma harka tokkoon namaaf hin ta'u akkuma beektanii amma fayyadama kana akka inni dafee nuuf dheeratu godha waan ta'eedhaaf mataa keenya an baay'ee waan hin jaalladhuuf kalarii mataa kootiif waan bareechuuf kanan fayyadama jechuudha isa booda killeen fayyadama killeen cabsuudhaaf naaf mijatu waan ta'eedhaaf iddoon kaayee isiniif waraabullee hin beeku kun olive oiliidha yookaan immoo zayitii ejersaa jechuudha yoo danda'e in danda'u natti fakkaata hordoftoota kiyya yoo naaf mijate deeganaa isiniif qarrasuudhaaf illaa akkuma argitan hordoftoota kiyya cabsiin kee hanqaaqu sababiin isaayyuu na hubattu yaada harkaan hin qabadha waan ta'eef qarratuudhaaf naaf mijatu zayitii ejersaa olive oil yookiin xiqqoo ishinitti godhadha bakka nagaana hambuun baay'een barbaadu Namammoon waliin rukutee jechuudha bareecheetan waliin rukutee qaxxitaa mataa kootti hin dibadha jechuudha isa booda feestaalii waan na qabdan shaawor kaappii yoo qabattanii fayyadamtanii mataa rifeensa mataa keessanii kunuunfachuu qabdu jechuudha anfuufuree lamadha rifeensi mataa haa ta'uyyuu malee immoo dheeraadhaan isiniin jedha akkuma mataa uumaa mataa keessaniitti isiniif yoo baay'ee ta'e akkasumatti isiniif dheerata yoo haphii ta'e haphiidhuma ta'e isiniif dheerata jechuudha harka tokkuma ta'e kanaafiyyuu bareechee yeroon harkaan wallaa fudhachuu dide hordoftoota kiyya kanaafuu maashiniidhaan dafee akka wallaa fudhatuuf hin barbaadeetanii tole kun hordoftoota kiyya deebi'ee dhufee jiran isin jedha akkuma argitan maashiniidhaan godhe amma rifeensi koo torbii akkuma tokkofametti jira jechuudha amma ittiin dibadhaa jechuudha qaxxata akka inni irratti bubuuneedhaan kan fayyadaman mootii Koffii yeroo jalqabaatii fi akka inni misaajii gootu jechuudha akka inni godhu dasseetu jechuudha gilaafa harka kun hawwiyee gilaafii fayyadamuu dhiisee jechuudha daqiiqaa 20 warri ofirra teessisuu hin barbaanne warri immoo hojii biizii isin godhu hojii keessan xumurtanitti sa'a tokko ofirra teessisuu dandeessu suu jedha isin jedha hordoftoota kiyya barreeffama irratti yookaan dubbisetti akkasiidha from the root to the tip
boodas nama jedhu. Laaffisaa hincululuqsaa. Gulaalee yeroo hundaa fayyadaman kanatti sitti filatamte. Nama ta'a keessan dheereffadhaanis ni jedha. Sababiin isaayyuu weegii sana isa jedhamu sana yookaan immoo ciraa sana ofirratti akkuma mataan jalqabumayyuu haphiidha. Baay'ee haphiidha garuu dheeraadha. Isinis akkuma uumaa mataa keessaniiti jechuudha. Yoo mataa baay'ee gobbuu qabaatanii akkasumatti isiniif dheerata. Anggaraa misalnya gune daqiiqaa shanii uffanni koo badeera akkana bata koo eeggachuuf kan ture garuu kan feestaalii kan uffadhe jechuudha. Mataan koo baay'ee sin barbaadu kana kun iyyuu raafaa jira garuu akka waan fayyadamaa jiruuf firiijii keessa illee qabu. Misaaj gilaafni fayyadamuu barbaada jechuudhaani. Na akkasitti mataa keessa lawuxii dhuftanii argitu jechuudha. Daftanii ji'a 2 ji'a 3 fayyadamtanii gara fuulduraatti waan bareechee mataa keessanii fayyadu bareechee jechuudha. Waan nageenya isin itti fayyadamtanii isin fayyadee hawwii galata uummattanu baay'ee isaanii qabachuu dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti dibattanii hojii keessan xumurtanii wash of